Bakkuma jirtan taatanii sagantaa inni hordofaa kan jirtaniif nageenyi keenya bakkuma jirtan sinaaga oduu inni guyyaa har'aa wajjin arraajii guddataatee duraan dursee hangafoota oduu. Mootummaa wayyaanee kufaatii siyaasaa irra geerraa kan ka'e yeroo ammaa kana maanguddoo uumuudhaan rakkoo uummataa waliin suphaa jechuurratti kan argamu ta'uusaa odeessi arganne ni addeessa. Itoophiyaa keessatti jijjiirama bu'uuraa malee wayyaanee suphuun kan nagaa waaraa hin finne ta'uusaa hayyoonni garaagaraa dubbataa jiru. Walga'iin Koree dhimma galma hawaasa Oromoo magaalaa Torontootti guraandhala 19 bara 2018 hawaasa naannichaa waliin godhatanii turan milkiin xumuramuun isaa gabaafamee jira kan jedhan hangafoota oduu keenyaa ONN guyyaa har'aati amma oduu bal'inaan. Mootummaa wayyaanee kufaatii siyaasaa irra geerraan kan ka'e yeroo ammaa kana maanguddoo uumuudhaan rakkoo uummataa waliin suphaa jechuurratti kan argamu ta'uu odeessi arganne ni addeessa. Dabalata oduu kanaaf Abdul Nasir Haji Hassan. Mootummaan wayyaanee akka ta'u dhabnaan manguddoota ifumaaf qopheesseen tooftaana suphaa akka baafachaa jiru dhagayame. Warri bara ilmaan Oromoo meeqantamaan mana hidhaatii fi lafa isaanii irratti akka malee dhumanii garmalee mancaan gara jabeenyaan ajjeefamanii gariinis achi buuteen isaanii dhabame callise arra manguddoota biyyaatii jechuudhaan as bahanii mootummaa wayyaanee akka suphuudhaaf deemaa jiran oduu gama biyyaatii argamte ni addeessiti. Akka oduu tanaatti warri amma fuulleetti as bahee nuti waldaa jaarsolii biyyaatii jechaa jiru kuni warra ajjechaa ilmaan Oromoo arkuu dhabe laalaa haadha ilmaan Oromootti callisee gaafa ilmaan Oromoo gabrummaa didanii qabsoon hanga bilisummaatti jechaa qabsoo itti jabeessuudhaan taa'umsa wayyaanee jala sossoosee warra dhufe akka ta'e ifa ta'eeti jira. Jarri amma nuti jaarsolii biyyaati rakkina mudate kanaaf araara buusna jechaa jiru kuni warra qabsoon qeerroo bilisummaa Oromoodha isaan birrachiisee akka gara isaan dhorkinaan maqaa araaraatiin qabsoo bilisummaa Oromoodha gufachiisuudhaaf deemu akka ta'es xiinxaltoonni siyaasaadhaa irraa akka dudubbachaa jiranis beekameeti jira. Xiinxaltoonni siyaasaa kanneenis manguddoon araara buustu akkamiin gaafa ilmi Oromoo lafa isaarratti gara jabeenyaan ajjeefame dubartiinis guduu hidhamte haati Oromoodhaa reeffa ilmoo isii irratti reebamtu callise arra gaafa roorroon guutamtee ilmaan Oromoo qabsootti cimanii wayyaanee raasuu gayan akkamiin as bahuu danda'anii jecha akka gaggaafachaa jiranis oduudhuma nu geessarraa hubachuun danda'ameeti jira. Akka amma namoonni manguddoo biyyaati ifiin jecha miidiyaa biyya keessaatiin haasawaa jiran jedhanitti rakkina biyyattii keessatti uumameef namu jibbeensa dhiisee akka araara buusu Itoophiyaa keessa namni ani akkana jedhee saba tokko himatu hin jiru nuti hundinuu wal keessa dhalannee wal keessa jirra jecha akka jiranis oduu nu geesseen ifa ta'eeti jira. Gara biraatiin ammoo namoonnummaan amma nuti manguddoo biyyaati ifiin jechaa jiru kuni waa'ee gaarummaa federaalummaan Itoophiyaa ummataaf fidde haasawaati garuu waa'ee eenyummaa sabootaa irratti hin hojjenne jecha akka ifiin iffaalleessaa jiranis yaada xiinxaltootarraa hubachuun danda'ameeti jira. Xiinxaltoonni yeroo ammaan tana haasawa namoota kanaa dhagayan akka taajjabanittis manguddummaan bara eenyummaan Oromoo gadi qabamte badde amma bara ilmaan Oromoo qabsoo itti muddanii wareegama kafalanii eenyummaa isaan irratti cichanii akka Oromummaan addunyaa irratti dhuftee mul'atu godhan booda dhufutuni manguddummaa akkamii jecha akka isaanuma gaafachaa jiranis ifa ta'eeti jira. Gara biraatiin ammoo namoonni hedduun akka yaada isaanii kennanitti dubbiin amma jaarsummaa jettee as baate tooftaa namoota durumaanuu jabiinsa ilmaan Oromoo hin barbaannee fi namoota wayyaanee irratti hirkatanii jireenya isaanii babbareeffachaa turaniin akka as baates ifa ta'eeti jira. Kana malees mootummaan wayyaanee kan yeroo ammaan tana akka ta'u dhabe dhaabbata hanqatee qabsoo qeerroo bilisummaa Oromootiin tooftaan hundi jalaa fashalayoota kana akka walitti suphuudhaaf deemaa jiranis roga hedduurraa yaadni akka kennamaa jirus ifa ta'eeti jira. Itoophiyaa keessatti jijjiirama bu'uuraa malee wayyaanee suphuun gama kamiinuu nagaa waaraa kan hin finne ta'uusaa hayyoonni garaagaraa dubbataa jiru. Balballoomee oduu kanaaf ammas Abdul Nasir Haji Hassan. Jijjiirama bu'uuraa malee wayyaanee suphuun akka nagaa waaraa hin finne gabaasamuun beekame.
akka oduun biyya keessaa yeroo ammaan tana bahaa jirtu ifa baastutti siyaasa biyyattii ifaan ifatti wallaananii nagaa waaraa fiduudhaaf jijjiiramni bu'uura yoo dhufe malee wayyaane gamaa gamanaan walitti suphuudhaan akka jijjiirama dhugaa fiduu hin danda'amne xiinxaltoonni siyaasaadhaa akka ibsaa jiran beekameeti jira. Gaaffii aangoo gadi lakkisuu muummicha ministeera obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny waliin wal qabatee wanti yeroo ammaa odeeffamaa jiru bakka muummicha ministeera kana yoo miseensi OPDO qabate siyaasaan biyya nagaa waaraa fi dimokiraasiin amanamummaa qabu akka dhufuu danda'u odeeffamaa akka jiru gabaasa nu gayaa jirurraa beekuun danda'ameeti jira. Akka maddeen oduu adda addaarraa ifa tahaa jirutti bakka muummicha ministeerummaa akka dura ta'an OPDO yookiin immoo itti aanan OPDO fudhachuudhaaf deemaa jiruu fi dhaaba OPDO keessattis wal morkiin iddoo sanarratti akka gaggeeffamaa jirus gabaasamaati jira. Gara biraatiin ammoo yaanni ka'aa jiru hangamillee OPDO keessaa iddoo muummicha ministeeraatiif qaadhimummaan kennamus yoo suphaa mootummaa wayyaaneetiif taate malee akka jijjiiramni dhugaa hin dhufne warri xiinxalaa jirus akka heddummaatti hubachuun danda'amaati jira. Mootummaan wayyaanee biyya keessatti nagaa waaraan fida jee akka labsii yeroo muddamaa baasee itti adeemaa jirus waanuma beekamudha. Kanuma waliinis akka tooftaatti muummicha ministeera obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny aangoorraa gadi lakkisiisuun akka iddoo san qoqopheessaa jiranis waanuma beekamudha. Haa ta'u malee aangoo lakkisiisuun muummicha ministeeraa duwwaan akka qabsoo dhiibdee dhuftee deebisuu hin dandeenyee fi akka jijjiirama bu'uuraa fiduus hin dandeenye xiinxaltoonni hedduun akka ibsaa jiranis hubatameeti jira. Mootummaan wayyaanee labsii yeroo muddamaa baasee humnaan nagaa fiduudhaaf yaalaa jiraatus yeroo ammaan tana sochiin biyya keessaa akka ibidda saafaatti wal qabatee balbalaa jiru tooftaan labsii kuni akka fiinxa hin baane akka godhaa jirus hubatamaati jira. Oromiyaa keessaa ammallee sochiin gaggeeffamaa jiru sochii qaama diddaa suphaa mootummaa wayyaanee akka ta'es ifaan ifatti akka mul'achaa jirus gabaasamaati jira. Gara biraatiin ammoo uummanni Oromoo ammallee gootota isaa kanneen mana hidhaa wayyaaneetii bahee simachuudhaan dhaadannoolee abbaan biyyaa Oromoodhaa qabsoon hanga bilisummaatti jiru dhageessisaa jiranis sagaleen Oromiyaa iddoo garaagaraatii dhagayamaa jirtu ragaa guddaa akka ta'es mirkanaaweeti jira. Walga'iin koree dhimma galma hawaasa magaalaa Torontootti guraandhala 19 bara 2018 hawaasa naannichaa waliin godhatanii turan milkiin xumuramuun isaa gabaafamee jira. Barreessaan koree dhimma galma hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo obbo Abbaa Sajii hundeeffama galma hawaasa Oromoo kana laalchisee gabaasaa bal'inaan hirmaattotaaf dhiyeessanii jiru. Achitti argamuun kan gabaasaa qindeeffate Abdul Salaam Sutee akka armaan gaditti nuuf dhiyeessa. Walga'iin guraandhala 19 koree galma waajjira hawaasa Oromoo magaalaa Torontootti yaamamee ture milkiin xumuramee jira. Walga'ii galma waajjira hawaasa Oromoo magaalaa Torontootti waamamee jiru kana irratti akkamittiin mugoota galmicharratti hafee jiru ittiin firaa xumuruu qabna jechuu irratti mariin bal'aan hawaasa naannichaa jidduutti kan gaggeeffamee ture ta'uun ni hubatama. Mariin kun dura taa'aa koree kanaa obbo Ahmad Sayyootiin kan gaggeeffamaa ture yommuu ta'u barreessaan koree kanaa obbo Abdurrashiid Abdurrahman yookaan abbaan urjii seenaa hundeeffama galma hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo kana laalchisee gabaasa bal'aa hirmaattota sirnichaaf dhiheessanii jiru. Hirmaattoonni sirnichaa gama isaaniitiin mugoota galma hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo irratti hafee jiru kana laalchisee yaada kannataniin daddafiin mugoota kana kan firraa xumuruu qaban ta'ullee wal yaadachiisanii jiru. Akkuma beekamu Oromoonni magaalaa Torontoo fi naannoo isiitti jiraachaa jiran akkuma hawaasa addunyaa biroo galma aadaa fi seenaa isaanii ittiin wal barsiisan kan bitatanii turan ta'uun isaanii ni hubatama. Maayii irratti sirni walga'ii koree galma hawaasa Oromoo magaalaa Torontootiin guraandhala 19 raawwatamee ture kun akkuma eebba manguddoon eegalametti eebba manguddoon kan xumuramee jiru ta'uu isaa maddeen Oromiyaa News Networkiif gabaasanii jiru. Malay pun hapu mana kunci sang sanapun kita terus ni buta yor aku ketemu. Garuu seenaa hawaasa kanaa keessatti bakka guddaa warra qaban. Isa sayyaadannee warra boodaan ilmaan keenyaas yaadachuu danda'u nurra jira. Seena tolfachaa jirra.
isa kanarratti achirratti galatooma asingee Egaa oduu guyyaa har'aa kan inni qabannee ture warruma kana turanii kan qopheesse Harraaji Guddataa balballamuu oduutiin kan waliin turan Abdul Nasir Haji Hassanii fi Abdul Salaam Suutee waliin sagantaalee ONN afa waliin yeroo gaarii qabaadha.